Maallaqa shintibeetii dhiqtanii argattan. Raayyaa adda kunoo manguddoo ol utaalee laphee kana keessa dhiitee lafa buusu. Viidiyoo tokko agartanii itti yoo ta'e akkamitti akka manguddoo nama guddaa nama waggaa 70 olii ta'u akkamitti akka dugda keessa dhiitee girgiddaa manaatti buuse agartanii jirtu. Viidiyoo sooshaal miidiyaa irra fiigaa jiru tokko jechuudha. Abbaan kee fuuldura kee dhufu isaa kana akka waan abbaa kee yeroo hojjeteetti natti mul'ata. Maal qaba osoo dargaggeessa akka kootii kana wanxaatii akka kootii kana maal qaba osoo anaan morma kiyyarra na hojjete kan jedhu natti dhufu. Eewwan bakka sana dhaabbannee tarii aarsaa kaffaluu hin dandeenyu ta'a nuti warri biyya hambaa jiru. Bakka sana dhaabbannee tarii du'uu hin dandeenyu ta'a. Tarii mormuu hin dandeenyu ta'a. Maal aboo qabsoo faayidaa hin qabneef waraana amantaadhuma kana jibbitu amantaadhuma kana balleessuuf deemu waraana bilisummaa Oromoo utumna jennee asii maallaqa jeejaan gadarree hiisisaa turre meeshaa. Waraana raayyaa ittisa biyyaa warri gargaaraa turan hin jiru warri mootummaa deeggaran. Nuti warri biyyaan baa jiru waan goonu yoo dhabne obboleewwan keenya nuuf jecha rasaasaan dhaamanii hospitaala jiran waan ta'e walitti qabnee gadi buusnee jira yaalchisuu dandeenya. Waan baay'eedhaan qabsoon kara baay'eedhaan gaggeeffama. Sigalee qabsoon kara baay'eedhaan gaggeeffama. Dirqama bakka sanatti argamtee nama hiriira ba'uu miti. Dirqama bakka sanatti argamtee shahiida ta'uu miti. Dirqama wareegamuu miti. Kan wareegamu waan baay'ee sirra barbaada. Jarri of danda'an kunoo manaa gadi hin ba'an. Jarri of danda'an makiinaa ofiitiin zoru. Jarri mootummaan jarri kaadiree olii suuraa ka'uu beektu. Ustaazonni warri ustaaza nuti jennu. Warri kaadiree oliin zortu warri walga'ii kaadiree oliin taa'aa ooltu. Warri maqaa amantaa kanaa qabattee aangoorra jirtu. Waan dubbattu sodaattuudha. Sigalee sodaattuudha. Kanaaf nuti warra nuuf jecha hiyyeessa nuuf jecha amantaasiitiif jecha gadi baatee wareegama qaalii kaffalaa jirtu cina dhaabbachuu dandeenya mootummaa addunyaatiif agarsiisuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma hojii Asiyaan qabdee jirtu laala. Mucayyoon afaan Amaariffaa dubbattu sun jechuudha. Hojii isin qabdee jirtu hojii boonsaadha. Viidiyoo isin nama meeqatu kaasee afaan Arabaatiin, afaan Ingiliffaatiin akka addunyaan argu godhaa jiru jechuudha. Kanuma warri keenya warri tokko warri gaafa ayyaanni ga'u gadi baatanii poostiidhaan lubbuu nu baastanullee hammallee gadi baatanii maal geektan. Jawee keenya jawaar keenya dubbattee turte ati waggaa 12 dura dubbattee turte jawaar keenya har'a homaa nurraa calliste maaf nu jalaa calliste atis nama baay'ee sochoosuu dandeessa. Poostiin kee tokko hiriira 7 caala. Atillee maan nurraa callifte. Barattoota baay'ee qabna namoota ciccimoo qabna. Namoota afaan Ingiliffaatiin afaan baay'eetiin waan mootummaan kun uummata musliimaa irratti godhaa jiru hubachiisuu danda'an namoota baay'ee qabna. Warroota akka Booruu Barraaqaa Yaayaa Bashir namoota siyaasaa baay'ee qabna. Warri kaanillee utuma dhiisanii jechuudha. Nama baay'ee qabna nama barata. Maal gaafa siyaasaa qofa gadi baanii dubbachuun maal godha? Ummatichi isin jaallatu, ummatichi isin kabaju, ummanni isin irraa dhalattan kunoo dhumuutti jira, masjiidni isaa jalaa diigamuutti jira, ilmaan isaa jalaa ajjeefamuutti jiru. Isinii galee maal yoo kanarratti nu waliin dhaabbattan, maal yoo sagalee taatan? Ani isin caalaa beekeetii miti, garuu waan callistaniif qabdan ta'a. Garuu ummanni kun isin eeggachaa jira. Akkuma har'a osoo hayyoota keenya eegnu akkuma Ahmadiin Jabal gadi ba'ee sagalee godhee akkuma Ahmadiin Jabal gadi ba'ee masmara tokko nu agarsiisee jira laannarra akka ciicuun jiru akka mootummaan waan takka deebii uummata kanaaf deebisuu hin barbaanne akka jarri majlisni illee ittiin haasofnaan majlisaa waliin illee dubbachuu hin barbaanne majlisaaf illee deebii deebisuu hin barbaanne dhuma dubbiiti jechuudha kun. Ciicuu ምንም ማታመጡ ሲገሌ ምንም ማታመጡ ጪጩ ጀቹ ስኒገሌ ሞቱማን ዱሪያ ባርጌቲቭ ገዲ በ ዲብሰከ ሞቱማን አዝማሪን ቶኮ ዱናን ሚዲያ ብየቲ ሁንደ ደርሲሴ
miidiyaa kana gabayaa boo'ichaa godhu gaafa dhiigni ilmoo islaamaa akkasitti gadi lola'u dantaa siif hin qabu. Maaliif? Dantaa siif hin qabu. Dantaa siif hin qabu. Dantaa siif dhabee jira. Isinii galee kanaafuu tokkummaa qabaachuu qabnaa. Jabina keenyatti agarsiisuudha qabnaa. Ajandaan keenya please warri laayivii kanarratti nama laaltan warra geemii taphatan deemtanii ilaalina. Namoota muudii adda addaa keessa jiran deemtanii ilaalina please. Namoota waan amantaa keenya waan masjiida keenyarraa dubbatan qofa deemaatii hordofa. Afaan Amaariffaatiin dubbatan, afaan Oromootiin dubbatan, afaan Arabiffaatiin dubbatan. Nama waa'ee masjiidaa kana qofa ajandaa godhee jiru qofa deemaa dhaggeeffadhaa, deemaa sappoorti godha. Eenyu akka dhaga'amu hin beekamu. Kunoo argaa jirtu Asiyaan qubattii isii miidiyaa kana raasaa jirtu qophaa ishee jechuudha. Zuuzuufaan bakka akkasitti warra afaan adda addaa dandeessan eenyu akkas dhagee siif dhageessisu hin beekamu. Peejiin gurguddaan waraabaa jira. Mootummaan kun mootummaa zaalima, mootummaa amantaa islaamaa jibbaa amantaa islaamaa qabu ta'uu hunduu sirriitti beeka. Sirriitti hubataa deemaa jiru. Mootummaan kashlabbeen kun kaazinaansii duwwaa kanarra dachee kanarratti masjiidni ijaaramu, masjiida Silxee, masjiida Qomcee, masjiida Gaallaa jettu kaleessa kaazinaansii dhumee jennaan ummatuma musliimaa irraa kadhattee biliyeena 10 biliyeena 10 mootummaa biyya kanaati kan kennee fi biyyattii kuftee akkasiin ol jettee dhaabattu kan godhe jechuudha. Siigalee malee warra har'a daraasha keessa dhaabatanii እቺ ሀገር ደንበደውም ስትሆን አየው፣ እቺ ሀገር እንደዚህ ስትሆን አየው። ቤተ መንግስት keessatti karoora baastu karoora waliin baaftee fixxee kaatee har'a bakka akkanaatti masjiida diigna, har'a bakka akkanaatti dhiiga dhangalaasna jettee waliin mari'attee waan jiru fixxee kaatee achi booda achi kaatee dammoo dhuftee addaraasha keessa dhaabattee እንደዚህ አይነት ቦታ ደንበደም ሲጨቀያየው jetti. Haddii kana maccamaalaqiyaa abbaa argeetaanii jirtu jechuudha. Biyyattiin kufaatii irraa kan haftu miindaa maallaqa uummata musliimaatiin. Kufaatii irraa kan kaate biyyi kufte, biyyi idaa namaatiin waxxaramtee turte, biyyi idaa mootummoota biyya alaatiin qabamtee turte, birrii uummata musliimaatiin kaatee nama taate. Isinii galee arrammoo ummata muslimaa ittiin cabsuutti jirti jechuudha. Ummata muslimaa ittiin cabsuutti jirti jechuudha. Sitti ma jechuudha dhugaa jiru. Kana caala maal eeggatta? Kana caala maal eeguuf teessa? Kana caala maaltu jira? Kabaja dhabdee majlisni kee nama bilbila jalaa kaasee dubbachiisu dhabame, kabaja majlisa nama guddaa san kaleessammaa hanga dhaqee galma ga'utti, hanga dhaqee bakka qabatutti, hanga akka fedhe godhatutti kun akkasitti kufee dhungachaa ture ustaazota. Masaraatti waamee affeeree si faarsuun si nyaachuuf masaraatti waamee waan fedhe godheefi namichi garaa huuroo sun, namichi fuula jaldeessaa sun wazii Oromoo hin qabne isinii galee namichi garaa huuroo sun wazii ilma namaa hin qabne bineensa fakkeessee uume waaqni fokkataa kana jechuudha. Namicha Shimallis Abdiisaa jedhamu fokkataa kana jechuudha. Kan fuulli isaa fuula booyyee fakkaatu, kan fuulli isaa fuula hariyaa fakkaatu jechuudha. Namichi bineensi kun kaleessa uummata kanatti fakkeessee bakka faxarsiisaa deemee uffannaa aadaa musliimaa uffatee si nyaachuufi sitti fakkeessiti. Istiraateejiin jarri ittiin adeemtu warri kun nama faarsinaan, warri kun dhuftee amantaa keessi waliin kabajtee jennaan, warri kun dhuftee si faxarsiiftee si waliin nyaannaan jechuudha. Gaafuma si miskiinni meeqa bakka itti faxartu dhabdee miskiina bakka itti faxartu hin qabne aboo amantaan keenya miskiina faxarsiisi jedha malee, miskiinaaf sagantaa godhi jedha malee quufaa waamii faxarsiisi hin jedhu.
jechuudha. Kaadireen birrii uummata gibira uummata musliimaa irraa hartu fakkeenya kaadireen isin godina Jimmaa bahi dhagaye birrii uummata musliimaa irraa guurrattu uummata musliimaa irraa walitti qabattu sagantaa adda addaa sagantaa gurguddaa iftar program jettee osoo miskiinni meeqa beelaa meeqa ijoolleen jarrakka abdii geetaachofaan miskiina meeqa rakkattuu meeqa wajjin rakkatanu maallaqa baasanii fatarsiisan dhabanii hoolaa tokko nama 100 osoo fatarsiisanu ati hoolaa 100 qaltee hoolaa tokko waamtee fatarsiisaa turte hoolaadha malee nama Shimallis jara ka Shimallis programii godhaa turte si galee gaafasii namummaa keessanii laphee keessan irraa sin bada abbaan Jifaar akkasitti biyya bulchaan ture abbaan Jifaar akkasitti miti kan biyya keenya hoogganaa turan akkasitti miti kan biyya keenya hoogganaa turan abbaan Jifaar waggaa baay'ee si galee abbaan Jifaar biyya biraatiifuu fakkeenya ta'anii addunyaa irratti fakkeenya seenaa yoomiyyuu osoo biyyi Jimma jedhamtu badde osoo biyyi Oromiyaa jedhamtu badde osoo biyyi Itoophiyaa jedhamtu badde seenaa addunyaa irraan banne hojjetaniiti kan darban abbaan Jifaar har'a sanyii warra abbaa Jifaar jettee poosterii guddaa isaa suuraa abbaa Jifaariin hojjechiiste uffata aadaa isaan xilfii isaan baasan uffattee nutti dhufta hoolota bineensa nuu fuutee jechuudha si galee sini akka kanaa waliif hin taanu waliin hin deemnu waliin itti fufuu hin dandeenyu si galee uummata bixxamoo gaafa namni siyaasaan si qeequ nama siyaasaan si qeequ miidhuu dandeessa karaa irraa dabsuu dandeessa namni siyaasaan namni 100 yoo si qeeqee shangaafa ajjeeftee shangaafa hiitee 90 sodaatee duubatti deebi'a inni isa jiruu mataa kootiin uffadha jedhee dhimma amantaa irratti immoo wanta akkanaan jiru amantaaniif siyaasni walii gargari si galee gaafa waan siyaasaa irratti shanjaa ajjeeftee kudhaniitee sakaan immoo ilkaan piinsaan keessaa buqqiftee sakaan cidhaansaa piinsaan harkiftee qeensa isaa buqqiftee jettu kana sodaatee duddubbatti deebi'uu mala si galee waan amantaa irratti immoo tokko gaafa biratti ajjeeftu inni biraafis duuf hin qabu shahida ta'uuf jechuudha hin sodaatu sin jechuu barbaadeetani jechuudha si galee tokko 2 3 4 5 ajjeeseetan sodaachisee masjida si balleessee amantaa si balleessee addaraasha duuriyyeen irratti taaltu fidee ijaaree amantaa duuriyyee babal'ifadhaan akkasumas immoo mana naat kilabii ijaaraan bakka masjidaatti hin ta'u si galee hin danda'amu never waan hin danda'amnedha kun hin danda'amu galaanatti maal goota uummanni kun galaana bara si galee Oromoon galaanaa gaafa jedhamu galaanicha keessaa inni guddaan uummata amantaa kana hordofudha si galee Oromoon ati galaanaa jettee dhuftee ittiin afaan dibattee sossobdu si galee galaanicha keessaa harki guddaan isaati masjida jalaa diigaa jirtu kana isaati masjida isaa jalaa balleessaa jirtu kana si galamati akkasitti hubadhu ajandaan keenya ajandaa amantaa keenyaati ajandaa masjida keenyaati ijoolleen keenya jirti qoshashaan tokko amma akkuma komentii jalatti dhuftee barreessaa jirtu jechuudha lakki akkasii masjida siltee masjida guraagee nageenyu nuti nageenyu masjida siltee masjida guraagee masjida suufiyyaa masjida ala sunnaa masjida waabiyyaa nageenyu nuti hin jiru kan akkasii keessa masjidni masjidadha si galee masjidni masjidadha hanga gaafa badii hojjettan kanaaf baatanii uummata kana dhiifama gaafattanii masjida bade kana iddootti nuuf deebiftanitti walirraa deebi'uun hin jiru. Walirraa deebi'uu qofaa miti tokkummaan nuti kanaan dura qabnu iyyuu abadan deebi'een dhufu. Miknyaatuun hamma gaafa iddoo taa'umsa isaa teessoo taa'umsa isaa akkasitti bareeffatee taa'uutti sana booda walitti deddeebi'uuf hin qaba sinii galee keessattuu Oromoo Muslimni jechuun warri siyaasaa Oromoo fayyaansi jibba amantaa Islaamaa qabdi sii galee isiin siichi dhufti akka nuti
dhaqxee 4 kiiloo akka seentu barbaannus isin 4 kiiloo jirtus isin biyya bulchaa jirtu isin Adaamaa jirtus isin eessayyuu jirtu isin caffee keessa jirtus isin eessayyuu jirtu jibbaa amantaa Islaamaa qabdi sittani ma jechuudha. Kamiin siyyuu xinnaan si ol kaatullee muslima kan akka bineensaatti ilaalti. Ofii bineensa fakkaatti muslima kan akka bineensaatti ilaalti. Siigalee numaan bareedaa kan akka bineensaatti nu ilaalti. Kan akka Shimallis Abdiisaa kunfaa nama fakkaate nuun akka bineensaatti ilaalee snaayiperiin nu waxalchiisa. Siigalee kan akka Adaanech Abeebee kan udaan jechuudha. Udaan gudduu harree fakkaatu kun jechuudha. Nama fakkaatee snaayiperiin uummata keenya nu jalaa waxalchiisa. Siigalee kanaafi ajandaa keenya keessaa ba'uun qabu. Ajandaa keenya keessaa ba'uun qabu. Please dhugaa Rabbi. Ila har'a Ahmadiin Jabal ibsa kennee jira. Ibsi inni kenne kun sirriitti miidiyaa raasaa jira. Bakka ajandaa amantaa keenya, bakka ajandaa masjiida keenyaa qofa akka dhaabattan isin gaafanna. Bakka ijoollee geemii taphattu, bakka ijoollee arrabni jiru, bakka ajandaan biraa gaggeeffamu hin dhaabatinaa. Please hamma wanti kun bakka tokko qabatutti, hamma wanti kun hiika tokko nuuf qabaatutti, hamma yookaan dhumnee badduu bannutti, hanga yookaan of kabachiifnutti bakka geemii, bakka wal arrabsoo, bakka dabbaa, bakka qushaashaa, bakka xurii adda addaan dhaabatinaa. Isinii galee bakka waan hin taane hin dhaabatinaa Rabbii jedhaati. Ajandaa keessan bakka amantaa kana, bakka warra waa'ee amantaa keenyaarraa dubbatanuu qabu. Afaan Amaaraa haa ta'u, afaan Oromoo haa ta'u, afaan Arabaa haa ta'u, afaan Ingiliishaa haa ta'u, afaan fedhe haa ta'u. Waan ajandaa keenyaa qofarraa. Mee harkumti keessanidha. Taaptaappii dhumti teessanii geemiidhaa fi hudduu dhalaa laaluudhaaf akkas tuttuqtan jechuudha. Siigalee mee ustaazota jala deemee namoota waan amantaarraa dubbatan jala deemee hagoggodhume ajiriitti argattu. Sanaaf hin qaqqabdu. Yeroo dheeraa qabnu. Hanga Rabbiin nu jiraachisee yeroo dheeraa qabna waan hin taane ilaaluudhaaf. Isinii galee akkasii galatooma. በአማርኛ አውራ ለምትሉኝ እንግዲህ እንደምታወቀው አጀንዳችን የመስጂዳችን ጉዳይ ነው። ሌላ አጀንዳ የለንም። ወዳችሁ ስቶኮንጆ ሲገለ ማቱ ሶዳችሁ እንዴ በሪ ቃምኒ ሲራቱ ለተለለ ከረፈ ጊዜ ምን ይዳለች አቹማ ሞባሲ ጊዜ ያሊ እንደሚበር ሲገለ ከናፉ ጀናን ኩኑ obboleewwan kiyya muslimaa kan gandaa wal qoonnee jirru, kan kutaa wal qoonnee jirru, kan angoo dabartuuf jennee irra guddeessi keenya osoo dhugaa jirtu beennu, dhugaan eessa akka jirtu osoo beeknu, waan ilmi ganda kootii bulchaa magaalaa wayii ta'eedhaaf, waan namni natti dhiyaatu namni jaalladhu wayii bulchiinsa wayii keessa jiruudhaaf, waan namni natti dhiyaatu namni jaalladhu wayii badii kana keessa harka qabuudhaaf. Siigalee waan nabii jaalladhuuf badii hammas biyya abii bulchaaru keessatti, sirna abii bulchaaru keessatti ta'uu abiyyiin qeequu waan natti ulfaatu tokkollee hin qabu jechuudha. Abiyyiin bira darbee ustaazota qeequuf hin deema jechuudha. Abiyyiin bira darbinee ustaazota kaleessa gaafa naannoo Amaaraatti masjiidni gubatu, gaafa naannoo Amaaraatti wantoonni baay'een ta'an qeeqaa turan, har'a gaafa Oromiyaa keessatti taateen kun ta'uu warri jarri barbaadan, warri jarri sodaatan. Siigalee warri Shimallis Abdiisaatiin gochi kun gaafa godhamu warra sodaate hundaa qeequuf deemna. Kaadireen najasa qeequu miti jechuudha. Kaadireen najasa bira darbinee najasoota qushaashota najasoota bira dabarree ustaazota afaan isaanii qabatanii taa'aa jiran yummaa afaan keessan qabattan jennee qeequu bira jirra nuti. Isinii gala miti. Beeki ila nuti tokkummaa dhabuun, nuti cimina dhabuun, nuti asiin tokko ajandaa tokkorra jira, asiin tokko geemii taphataa, asiin tokko isa tokko arrabsaa jira, asiin Jimmaa fi Shawaan yookaan immoo Shawaa Farsii wal arrabsaa, ganda wal qoodanii wal arrabsitu. Mee warra Ortodoksii irraa barumsa baradhaa. Warra Ortodoksii irraa barumsa baradhaa. Warra Ortodoksii tokkummaadhaan
jiraallee kutannoodhaan waliin dhaabbatanii paarlaamaatti jira waamee walgahii teessisee deebii kenneef namichi shintaamiin kun jechuudha. Paarlaamaatti jira walgahii waamee walgahii teessisee maal walitti araaramaa maal nurraa barbaaddu wanta isin nurra barbaadan hunda isiniif guunnaa jedheen jechuudha. Nuti hoo dhageessanii jirtu sagalee Ahmadiin Jabal waraabe viidiyoo Ahmadiin Jabal irra sooshaal miidiyaa irra fiigaa jiru mee deemaa laala. Isinii galee sagalee viidiyoo irra Ahmadiin Jabal waraabee gadhiisee bilbilee majlisni bilbilee jechuudha. Majlisni ummata miliyoona 60 ol hogganu bilbilee fi nama jalaa kaasee jara keessummeessu dhaban. Nama jalaa kaasee jara keessummeessu dhaban. Mootummaan polotikeenyaa tokkoof gadi ba'ee ibsa kennu. Isin galee biyyattii sana keessatti agartanii jiru. Mootummaa duuriyyee naannoo tokko ol kaatee rabshaa wayii kaastee jennaan gadi ba'ee ibsa kennu. Mootummaan kashlabbeen namni 5 namni 6 wayii uumtee jennaan miidiyaa biyyattii guutuudhaan ibsa kennu. Abbootii keenya hoggantoota keenya majlisaa jalaa bilbila kaasee keessummeessuu diduun tuffii nuuf qaban isa macarrashaati jechuudha. Tuffii nuuf qaban isa dhumaati jechuudha. Isinii galee tuffii dhabuun nu battu miti. Kanaafi wanni nuti gochuu qabnu ajandaan keenya ajandaa masjida keenyaa qofa ta'uu qaba. Namoonni baay'een ajandaa isin jijjiirsiisuudhaaf yaada mataa isaanii fidu. Kun dhufee lafa waaqeffataa irratti masjidni ni ijaaramu jedha. Kun dhufee masjidni kan Silxeeti siin jedha. Masjidni kan Guraageeti siin jedha. Masjidni kan Nafxanyaati siin jedha. Masjida Nafxanyaan beeknu nuti. Masjida Gaallaan beeknu nuti. Sigalee masjida Silxee masjida Guraageen beeknu nuti. Sigalee amma maal jetti qabsoo Oromoo galmaan ga'uu isaaniiti qaba. Qabsoo isaanii gaafa shaggar ijaaran shaggar irraan Finfinneetti marsinee Amaaraa Finfinnee keessaa baasuudhaafi sirna Amaaraa sana cabsuudhaafi jedhanii uummata kana afaan qabachiisan. Uummanni kun uummata Finfinneetti aarsaa baay'ee kaffalee itti gammada malee ittiin gaddu. Hayyee tolee hoggantoota keenya jennee bira dabarfan. Har'a immoo masjidni kuni masjida majlisa jala buluu miti. Masjida majlisaan hogganamu miti. Masjida Guraagee, masjida Silxee, masjida Nafxanyaa. Hinjiru asama. Masjidni an biyyaan keessa jiru keessatti an Itoophiyaawidha. Ilma Oromooti. Ilma Jimmaati siigalee. Biyya Dubaay kana keessatti masjida lookaalii, masjida Baangaalii, masjida Paakistaanii, masjida Ekelee jedhamu jiru. Muslima taanaan hoddaadhee ol galee tan sagada. Wanni akkasii wayin jiru. Masjidni kan muslimaati kan muslimaati. Wanni akkasii wayin jiru. Wallu qoqqooddi maal gooti? Homaan fiddan jetti kunoo gadheen as jala deemtee qoshaasha. Silaalikkii keessan sitti himna ajandaa nu jijjiirsiisuuf. Homaan jijjiiramu. Gadhee. Kaleessa gaafa Finfinnee keessaa isin arayaanii cidii fi zabanyaa lafa keessan irratti taatan. Numa warra muslimaati isinii waliin dhumatee isinii waliin isiniif mormee akka nama taatanii lafa keessanitti deebitan. Bukoon jechuudha. Bukoon sitti himaa jechuudha. Sitti hima nuti qulqulluu haadhaaf abbaan Oromoo siigalee qulqulluu kan afaan biraa hin dubbanne warra afaan Oromoo dubbatan irraa warra uumamedha nuti. Siigalee Oromummaa keenya irrattis warra hin qoosne amantaa keenya irratti illee warra hin qoosne. Siigalee gaafa kan akka kee akaakayyuun kee abaabayyuun kee hudduu keessa dhiitamee ari'u achiin Arsiitti achiin Jimmatti achiin Harargee Baaleetti baqatamee Oromummaadhaan nuti isin ofittis ni qabee ofittis nammate kana quba qabaa. Dhimma Finfinneetiif Wallaggarraa eebbisaan dhufee Finfinnee keessatti kan inni mataan isaa lafarraa harkifame rasaasaan waxalamee jechuudha. Wallaggarraa dhufee kiiloomeetira meeqarraa kee dhufee har'aati Finfinneen keenya maal dubbattaa shaggar keenya jedhu. Shaggar keessaa hin fayyadu dhiisaa walirraa nu fageessa waan ta'eef. Isinii galee walirraa nu fageessa waan ta'eef.
Sini galee karoorri inni warri keessanii yaadanii akkas xulxul jedhanus galman ga'u. Amantaan kun osoo mafattanamuu osoo guyyaa tokko kabaja argatee beeku Itoophiyaa keessatti. Sii galee gaafa warra Atseetii Wallorratti Musliimoonni 27 rasaa isaanii miti la boombiinii miti misaayilaanii miti diishqaanii miti. Sii galee guraadeedhaa Musliimoonni 27 morma isaanii irraa kutamuyyuu mormi isaanii irraa kutamuu duubatti hin deebine amantaan kun. Sii galee har'a kan osoo uummanni kun akka galaanaatti ol ka'ee ishee dhiqee balleessuu danda'u. Tokkummaa jedhamee maal jedhamee wal keessaa fintinii waan baay'eedhaan sanuun waa baabbaluu barbaade dhuftee masjiida Silxeeti, masjiida Buraageeti, masjiida Amaaraati jetti. Masjiidni Amaaraa masjiidni Silxee hin jiru. Sii galee masjiidni masjiida. Masjiidni kan warra amantaa kana hordofaniiti. Eessattuu haa dhaabbatu. Jimma irratti dhaabbatu, Gondar irratti dhaabbatu, Finfinnee irratti dhaabbatu, Amboo irratti dhaabbatu, Shaashamannee irratti dhaabbatu. Kanatti beekna nuti. Sii galee kan amma akkas jettee naa barreessitu atuumee nutillee qabnaaf keessatti du'aa jirra. Ati immoo ofii keetii dura bakka amantaa keetii ijaarsifadhu kabachiifadhu. Maqaa keenyaaf si argeen jira amma koomantii kee si argeen jira. Atu bu'aa turte waaqeffataan bakka waaqeffannaan qabu jettee sooshaal miidiyaa kanarra deemtee amma peejii biraatiin dhuftee barreessuu keeti kaa bakka na shawwaddee deemuu keeti. Atu bakka itti waaqeffattu hin qabdu. Sii galee siifuu sagalee ta'aa turre nuti qabnaaf keessatti du'aa jirra. Sii galee qabnaaf keessatti du'aa jirra. Biyya kufte kana kan kaase Islaamadha jaallattus jibbitus. Biyya kufte kana kan kaase Islaamadha. Mootiin keessan kan inni dhaqee itti bo'aa ture, kan inni dhaqee miilatti kufee biyyiin harkatti kuftee kaasnaan godhuwaa ta'e. Sii galee Silxee Guraagee nama masjiidni kan sa'aatii masjiida Silxee masjiida Guraagee jettu magaalaa Shaggaruma ijaaramuudhaaf cinqabamaa jiru kana keessatti Oromoo 3-4 yoo xiqqaate kan fooqii ijaarratee hoteela wayii kaasuu danda'u. Kanarraan kan hafe Amaarumaaf Silxee Guraageetti itti ijaarrata. Abbaan garaa maallaquma barbaaddii maallaqatti gadhiisti qabdi jarri. Sambooda achi ciisee garaa isaa amma intinii ga'u sanatti dhugaatii isaa guuttatee sana booda chikiin hin dhuftii fi chikii kana abaxxaraa jiraata. Chikuma abaxxaraa jiraata. Kanuma hojii isaa wanti biraan jiru sii galee. Gaaf ta'e immoo numa kufa. Gaafa wayii immoo inuma kufa yeroo dhiyootti sii galee. Namni gaafa deemee amantaa musliimaa tuqee gaafas kufe. Mikniyaatum uummanni kun uummata humnaan namatti adeemu miti. Uummata nama balleessuuf cinqabu miti. Uummata aangoodhaaf cinqabu miti. Guyyaa tokko musliimni aangoodhaaf cinqamee hin beeku. Guyyaa tokko musliimni masaraa seenuuf cinqamee hin beeku. Dhugaa isaa irratti garuu hin du'a uummanni kun. Dhugaa isaa irratti hin du'a uummanni kun. Uummata duubatti deebi'u miti dhugaa isaa irratti sii galee. Kanaaf mudii qabachuun hin barbaachisu. Isinii galee nuti immoo wal qooduu dhiifnee walirraa fagaachuu dhiifnee isinii galee waliin dhaabbannee jechuudha. Agartanii jirtu tokkummaan agam akka humna qabu. Agartanii jirtu akka gaafa warra Ortodoksii jechuudha. Kokkeetti qabanii wotaaddara asiin fidee achiin fidee homaa gochuu hin dandeenye jechuudha. Tiriitii agarsiisee uummata harka qullaa ba'ee isa takaawwamaa jirutti. Uummanni cabee gadi ba'e bakka. Tokko manatti hin nafne. Xiqqaan jira guddaan jira manatti hin nafne. Artiistoonni jira. Hamma gaafa kan jira artiistiin jira. Abbaan qabeenyaa jira. Wallahi warra Ortodoksii irraa waa baradhaa sinitti dhimaa jechuudha. Gaafa kan jira artiistoonni jira. Warri fiilmii hojjetan abbootiin qabeenyaa jira. Warri aangoo qabanullee baalasilxaanonnillee warrumti mootummaa kana waliin hojjetanullee bahanii dhiibbaa godhaa turan. Kana amantaa ofiitiif jiraachuun kana of ta'uun sii galee kan keenya hoo amma yoonaatti hamma taa'ee danda'a hanqatte bar. Namoonni tokko hamma taa'ee danda'a hanqatan. Hamma taa'ee danda'a hanqatan namoonni tokko isinitti himaa jechuudha. Hamma taa'ee danda'a hanqatan namoonni tokko isinii galee hamma tokkoon taanetti hamma waliin hin dhaabbannetti hamma hoggantoonni keenya gabbahanii akka har'a Ustaaz Ahmadiin uummata walitti qabee ibsa kennaa turetti warri kaanillee itti daddabalamanii
ummata kana kakkaasanii mootummaa kana fudhatti qabanu malee kabaja argachuutti hin qabu. Amantaan keenyas kabaja argachuutti hin qabu. Isinii galee nuti asii kurrifannaa jarri ajjeesaas jiru, masjida diiguunis akkatti fufetti jira, ajjeesuunis akkatti fufetti jira, mana hidhaa taruunis akkuma itti fufetti jira. Akkuma itti fufetti jira jechuudha. Isinii galee wanti hunduu akka itti fufetti jira. Kun immoo ciicuu nuuf qabanidha. Kun immoo akka itti fufetti jira. Isinii galee yoom dhaabbata kun? Yoom kabaja arganna nuti? Nuti yoom kabaja arganna? Maal babal'isuuf jecha akka jarri akkas ta'aa jiran hin beekna. Maal bal'ifachuuf akka jarri akkas godhaa jiran hin beekna.